السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني ماتي عبد الريتيج ميديا هندنو ديفما يرو ديرا في سنيرا بدوكياف تربان لما سدي أكنا غوتين جرا سنيرا بدوكياف ديفما نسنغا فدا وانتين بدف وان برامتي كومانتي كيسن اللي أركان جرا ركو برالين كبو تيكو غايلا وي چدا وي گگي سوفان يرو خيسن سنيرا غوبي Kanaaf dhiifama isin gaafachaa irra caalaa warreen koomaantii kennaa turan barattoonni kutaa 12ffaa dhiifama warreen kunis dhiifama isin gaafachaa irra caalaa ammaas kan warreen kutaa 12ffaa kun yeroo waan hin qabneef isaaniif dura baay'ifnee mamaxxansinee isaan kaanis yeroo baay'ee qaban waan ta'eef waliin itti aanaan isiniin jaa warreen maatii Abdurrii Teach Media faara taatan like share subscribe comment gootanii Abdurrii cinaa akkuma duraaniitti akka dhaabbattan isin beeksisaa. Koomaantii keessanii sarkaan turree waa hunda waliin jirraa wal bira jirraa gama fuula duraatti illee waliif jirraa isiniin jechaa baay'ee dhiifama isin gaafachaadha. Irra caalaa warreen hordofaa tures barattoota kutaa 12ffaati. Isaan qorumsaaf waan baay'ee ariifataniif yeroo baay'ee isaaniif qoonnaa isinis wal faana isin oofna waan ta'eef addaan hin hafinaa koomaantii keessanis baay'ee arkaan ture. Koomaantiin keessan hedduu takka nama ajaa'ibaa bakka baay'ee dhiifamaan isin gaafadhaa. Haala kanaan barumsa keessan isiniif qaxxaluuf arraan tana istiidiyoo galeen jira. Guyyaa arraarraa eegalee isin biraan jira. Dhiifama naa godhaa jechaadha. Barattoonni sagalee hanga 12s warreen naa wajjin hariiroo qabdan hariiroo keessan cimsattanii mana barumsaa keessa jirtan keessatti barattoota keessaniifis qooddanii akka wal biraan geessan hedduu takkaan isinii dhaama nagaan jiraadha. Gama barnoota keessanittiin isiniif deemaa unoo koomaantiin keessanis kana fakkaataa dhiifamaan isin gaafadha. Baay'ee takka ani isinirraa badee ol beellee koomaantii isin hin deebisne haala kanaaf dhiifama isin gaafachaa kara barnoota keessanitti yeroo isinirraan gubu waan ta'eef isiniifaan dabraa barnootichaa wajjin turtii gaarii isiniin jechaa gama barnoota keessanitti isiniin ariisaa waliin jirraa waliif jirraa awshir laayikiin yeroo xiqqaa isinirraa fudhata sakandii takkalleen fudhatu koomaantiilleen akkasuma sabskiraayib gootanii Abdurrii jajjabeessuun hojii keessan ta'uu qaba. Barnoota keessanii jabaachuun gahee keessan ta'uu qaba. Waan jettan hunda takkaan gizee biraatti isiniif maxxansuuf kaan liinkii jala isiniif kaa'uuf qophiidha. Abdurrii wajjin turtii gaarii nagaan nu tura karaa barnoota keessaniitti isin malchisna. Akkasumatti barnoota keessan waliin itti seenuuf har'a part chapter 2 part 1 irraa ni eegalla. Obsaan wal jala deemnee haa eegallu barumsa keessan hordofa. Barumsa keessan chapter 2 kana fakkaata. Maal jaa inni jalqabaa unit 2 aggregate demand and aggregate supply analysis jaa. Aggregate waan jiru amma kara fuudhiyoo bare maakiroo fi maayikiroo keessatti chapter 1 keessatti baay'een isiniif ibsee ture. Wanti kun akka internationalawaa yookaanis akka addunyaaleessaatti aggregate kan jennuun kun jechuudha haala kanaan itti deemama. Haala kanaan aggregate wanti qabu wanta dhuunfaa osoo hin taane wanta walii waliiniiti jechuudha. Akkasii qabachuu qabdan akka internationaliitti diimaandiin aggregate supply fi diimaandiin maali analysis inni qabu takkaansaa ni ilaallaa jechuudha. Ayyee konseptii isaa deemnaa jechuudha. Aggregate demand waliigalaa yookaanis fedhii waliigalaa jechuudha waan biraa miti. Akkasitti hubachuu qabdan fedhii waliigalaa maali? Fedhii waliigalaa maali? Kana hubachuuf konseptii isaa ilaallaa jechuudha. Concept of aggregate demand. Concept of what? Aggregate demand. Aggregate demand referred to total amount of different sector in the economy willingly spent in the given period. Kana jechuun gamma namoonni beektu akkaataa amma duroo ilaalle given period
keessatti wanti konseptiin isaa jechuudha. Yaadrimeen isaa yookaan konseptiin isaa fedhii waliigalaa jechuun jechuma baruu waan biraami maallaqa waliigalaa yookaanis dameewwan dinagdee adda addaa keessatti jechuudha. Ka fedhe keessatti haa ta'u ka adda addaa murtaa yookaanis kan kaampaanii fedhe keessattuu jechuudha. Keessatti fedhiin baasaa fedhii isaa kan agarsiisu jechuudha. Fedhii akkamitti agarsiisa? Haala kamiin agarsiisa? Waliin ilaalla. Kana jechuun maali? Haaluma kanaan itti deema. Ana hordofi sirriitti. This is because it's measured by what? Total expenditure of economy in community on good and service. More tuqaa jira beekadhu. More specifically AD yookaan aggregate demand is defined as what? Total amount of money which all section household, firm and the government are what? Rapid to speed on the purchase of good and the service produced in an economy during the what? Given period of time jechuun ni dandeessaa jechuudha. Kana jechuun maali amma sirriitti dhageeffadhu. Kun jechuun baasii waliigalaa namni takka jechuudha. Baasii waliigalaa hawaasni tokko diinagdee takka keessatti jechuudha. Diinagdee murtaa takkee tokko keessatti jechuudha. Meeshaalee ati tajaajiloota irratti yookaan baastee kan baasii ati madaalan baasiin ati baastu kun madaalii qabaachuu qaba. Madaaliidhaan waan ta'eef baasii madaaltee waan kana kanaaniin biteettee itti madaaltu jechuudha. Isa tuqaarraa as dabre more specifically total expenditure kanarra bilaaltanii turtan jechuudha. Isarra dhaabbattee more expenditure ka jennu kun amma jechuudha. Caalatti ibsuuf jechuudha. Aggregate demandiin kun maali? Inni yeroo hundaa'u akkam jedhamee ibsama? Maallaqa waliigalaa kutaalee yookaanis maatii dhaabbilee adda addaa mootummaa fi ni beektan gaa firm ምናምን ሃውስሆልድ namni hin beekne hin jiru. Household jechuun maatii warra tokko firm inni beektan government mootummaadha. Rapidly speed in the purchase of good and the service in the purchase in the economy during given period of time. Kana jechuun gaa mootummaa keessattis kan murtaa'e yookaanis nama dhuunfaa keessattis kan murtaa'e akka internaashinaalaatti akka nama dhuunfaa osoo hin ta'in akka kaampaanii tokkotti osoo hin ta'in akka kaampaanii waliigalaatti akka maarketii waliigalaatti jechuudha. Internaashinaal maarketii keessatti jechuudha. Murtaa'e keessatti meeshaaleen tajaajila dinagdee tokkoo keessatti oomishaman kana bitachuudhaaf jechuu wanta ati qopheessuu qabdu yookaan baasuu qabdu asirratti kanatti ittiin hojiitti hiiktu jechuudha. Bakka gabaabumatti isuma kana jechuudha. Haaluma kanaan maali? Asirratti gamma alternatively AD is what the sum of speeding by consumer. Dorgomtoota jira asirratti ati wanni ati beekuu qabdu. Maal keessatti consumer maamiltoota keessatti jechuudha. Business and government. Ganagaa business and fayyadamtoota yookaan dhaabbilee daldalaa fi mootummaa gidduutti jechuudha. Asirratti wanni ati hubachuu qabdu. Dhaabbilee maal gidduutti? Mootummaa fi dhaabbilee daldalaa tokko businesoota jechuun abbootii qabeenyaa gidduutti jechuudha. Kana jechuun maali? Yeroo kana which depend on what? Level of price as well as akkasuma maalirratti sadarkaa maalirratti as well as monetary policy, financial policy and other factor in other word it is total spending by what? All entity in the economic moreover. Sirriillaali amma asirratti wanni ati beekuu qabdu jechuudha. Alternatively in the expanding by consumer, business and the government. Eenyu gidduutti wanni ati asirratti hubachuu qabdu jechuudha. Maali business and expenditure abbootii qabeenyaa yookaanis business abbootii daldalaa TV mootummaa gidduutti maaltu ture? Dorgommiitu ture jechuudha. Asirratti wanni ati beekuu qabdu jechuudha. Isa kanaaf factor maali? Which of depend on level sadarkaa maaliitti price sadarkaa maallaqaatiin monetary policy, financial policy and what? Kunneen and other factoroota adda addaa keessatti jechuudha. Kuni maali? Yeroo murtaa'e keessatti jechuudha. Wanta murtaa'aa san qabattee jechuudhaati. Dhaabbilee daldalaa fi mootummaa kana gidduutti yeroo sadarkaa gatii akkasumas gatii wanta takkaa jechuun imaammata takka ni baafatta. Imaammata maallaqaa keessatti jechuudha. Financial policy imaammata finaansii
ammallee imaamata maaliitii wantoota biroo irratti hundaa'uudhaan waliigala qaamolee maalii qaamolee diinagdee hoofa yookaan diinagdee hoogganan kamuu keessatti dorgomaa taatee argamuudha qabda. Kana malees maali fedhii waliigalaa baasii waliigalaatii wajjin wal madaalsituu investimentii jennee kan addaan qonneebsan jechuudha. Investimentii jechuun baasii garaagaraatii fi baasiiwwanii fi fayyadamaa fi waan ati itti fayyadamtuu fi baasii waliigalaatii fi baasii feetu dhuunfaa jechuudha. Kana waliif fiddee investimentii akka sosoosuu danda'uudha qabda asirratti investimentii warra sosoosan jechuudha. Kuni haala kanaan ibsama jechuudha. Wanni asirratti nama rakkisullee hin jiru. Kuni akkuma internaashinaalaatti jechuudha. Irra caalaan ikoonomiksiidha. Internaashinaal irratti dipeend ta'a. Ikoonomiksummaan baay'ee barbaachiftuu taate yookaan impoortaanti taate ikoonomiksii addunyaati. Namni Itoophiyaa keessatti ikoonomiksii dhuunfaasaa yookaan kan mataasaa iskaarraatti hojiirratti waan qabu addunyaa kana hordofaa jira jechuudha. Poolisii addunyaati. Haala kanaan maali? Na jala deema. Maaltu ture asirratti? Sirriitti na hordofi. Fedhii fayyadamaa yookaan maal jennaan gaa? There are four major components of AD yookaan aggregate demand. Ka jenneen kana jechuudha laala haasii galtu. Four major components of household AD aggregate demand. Household consumption demand C. Kana jechuun maali? Asirratti hootu. Fedhiin fayyadama maatii yookaan AD qaamolee gurguddoo afur qabu maali isaan maaliif maali? Tokko private investment demand ka jenneen kana jechuudha. Private investment demand. Kana jechuun maali? Kunigaa fedhii investmentii dhuunfaa kan dhuunfaa mataa keetii yookaan dhuunfaa kaampaanii mataa dhuunfaa nama dhuunfaatiin socho'uu jechuudha. Inni lammaffaadha government demand for good and service. Isa kana jechuun gaa fedhii mootummaa yookaan meeshaalee fi tajaajiloota ka jenneen kana jechuudha. Inni biraa maali? Net export demand. Kana gaa amma duraas ilaallee ture. Net export demand jechuudha. Net export demandiin maali? Fedhii al erg yookaanis ala fudhachuu alatti ergitee alarraa atiis wal exchange wal gootee meeshaa takka wal jijjiiruu jechuudha. Fedhii al ergi yookaanis eega ala ergitee waan ala ergiteef san faayidaa ergiteef san irraa fudhachuuti. Isaan kunneen maali? Asirratti laaluu qabda jechuudha. Isaan kunneen maali? Maal jenneen? Major four component jechuudha. Qabxii afran maal jala jiru? Fedhii fayyadamaa maatii fi aggregate demandii qaamolee gurguddoo afran of jalaa inni qabu jechuudha. Fedhiin fayyadamaa yookaanis aggregate demandiin if jalaa qabu jechuudha. Qabxii afran kana if jalaa qaba. Malleen dhumne itti fufna. Inni biraa isa kana jalatti jechuudha consumptionii jira. Kana jechuun maali? Consumption. Amma consumptionii gaanii beektan namuu hin beektan jeetiin amanaa. Consumptioniin maali? Consumption. Amma dura isin himeen ture kana gaa waan irra deebinee walii onnaa ennuu miti consumptioniin fayyadamaa jechuudha. Ati fayyadamtu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf primarily determined by what? Disposable income. Disposable income which is what? Personal income less tax. Gartee? Hot. Ishoo qalamaan irraa tuqaa akka qalamiin irraa hin tuyne akkasin laaluu qabdan. Hayyee na hordofi. Kana jechuun maali as jalatti? Aggregate price levelidha wanti kun jechuudha amma. Sadarkaa maaliitti? Sadarkaa fedhii itti fayyadama fedhii waan takkaatti jechuudha. Kana jechuun durumaan galiin hojiirra ooluu danda'uun jechuudha. Kan murtaa'uun yoo maal ta'u? Kunis galiin dhuunfaa gibira irraa hafalame yookaanis gibira irraa ba'ee qabeenyi maatii tokko adeemsa galii yeroo dheeraatiif yookaan sadarkaa gatii waliigalaa fudhateeti beekamtii harkataa asirratti wanni ati hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf waati aggregate price level ta'a jechuudha. Wanni takka gibira yoo irraa hin baasne gatiin qabu. Inni biraa biin maali? Investment spending including private purchase of structure equipment and what? Accumulation of inventory. Kana gaa sirrii laaluu qabdu amma.
Kana jechuun maali? Baasiin investimentii tokko jechuudha fakkeenyaaf bittaa dhuunfaa caasaa meeshaalee yookaanis kuufama investimentii ni beektan gaa wanta akka investimentii walii gurmaanii kan wanta akka daldala tokko bantee yookaanis guruppii wanta akka sosoosuu jechuun kana keessatti kan qabata jechuudha. Isa kanaan wal qabata wanta akka guruppii sosoosuu keessa wal qabata. Kana murtoonni gurguddoon investimentii sadarkaa addunyaatti oomisha mataa isaanii yookaanis kaapitaala mataa isaanii baasii ofiitiin kan gaggeessan jechuudha. Erguudhaan yookaanis baasuudhaan itti fayyadamanii wanta baasan san hawaasaaf yookaanis biyyaaf dhiyeessuu jechuudha. Kun waan biraatii miti. Inni biraa maali? Government purchase. Government purchase gaani beektan. Government purchase amma asirratti bittaa mootummaati. Mootummaan kun maal godha? Wanni ati hubachuu qabdu. Meeshaalee tajaajila qaamni yookaan aggregate demand ta'e tokko jechuudha. Kallattii murtii yookaanis baasii mootummaatiin murtaa'een wanta akka gaggeeffachuu jechuudha. Karaa biraa waan biraa sanii qabu inni kun jechuudha. Haaluma kanaan gaggeeffachuu good and the service this component of AD is what? Demand directly by what? The government spending decision. Karaa mootummaatiin murteen itti kenname waan san ifarratti labsu jechuudha gabaabumatti. Net export ija inni diirra jiru kun jechuudha. In the value of export minus the value of import, net export are determined by domestic and foreign income, relatively price exchange ija exchange rate. Kana jechuun maali? Wanni ati asirra ilaaluu qabdu inni kun gaa ala ergii qulqulluu yoo fakkeenyaaf ala ergi ka jenne jechuudha. Ala ergitee ati bu'aa ala ergitee qofa dhiistu bu'aa isarraa inni as deebisaas ni fudhatta irraa. Kana jechuun gatii ala ergii gatii murtaa'e tokkoon gatii galtee irraa hir'isuudhaan ala ergita. Wanta maali? Meeshaa qulqullina qabu yookaanis galii biyya keessaa si faarsuu danda'u fi kara alaatti ergitee kara keessaatti atis fudhachuu jechuudha. Waan biraatiimi. Isaan kunneen maali? For what? Majorii afran maal jenneen? For major component of AD or what? AD or household consumption demand. Hawa maatii tokko keessatti wanti tokko jechuudha aggregate demand majorii ta'e afur itti kan itti fayyadamu jechuudha. Haala kanaan kaa'amee jira. Wanni isin hubachuu qabdan asirraa kanumaa har'aaf harka laalata niin jira jechuumaa fi jiraachuu koo isin agarsiisuuf malee waan biraa miti. Gizee biraa aggregate demand curve yookaanis curve yookaan giraafii fedhii waliigalaa bifa sirrii ta'een bifa tasgabbaawaa ta'een isin garsiisuun akkanatti ni dabala kanatti ni irrataa. Piraayisiin kun hedduu barbaachisaadha. Wantoota akkanaa kana irra deddeebi'ee isiniifaan himaa. Qorumsa biyyoolessaa irrattis wanta dhufu tokkoon isaa isiniifaan himaa. Haala kanaan karvii aggregate demand curve waliigalaa kana jechuun bifa sirrii ta'een isiniifin ibsa. Kanumaan inni isinirraa goola ba'arra inni jira jechuu fi cidha gaggeeffachaan ture. Cidha kiyya amma walakkaa geetaan jira. Hojii kiyya idilee irra deebuuf yeroo muraasaa tanaaf haala kanaan yeroo biraa isiniifaan jira waan ta'eef nagaan naa tura. Na jajjabeessaa akkuma amma duraatti like share subscribe naa tuquu hin dagatinaa. Waliin jirra waliif jirra. Kara fuula duraatti Abdurrii Teach Media kanarratti barnoota adda addaa kadabru qabachuu hin dagatinaa. Qorumsaas isiniifin dalagaa akka isin jettan koomaantii irratti arkaan jira. Haala kanaan Abdurrii Teach Media wajjin fuuldurri keessan ifa haa ta'u. Waliif jirraa isiniifin jira. Eegaan waada isiniif seene waada keessan niin guuta. Kara fuula duraatti fedhii keessan guutuuf ani qophiidha. Haala kanaan waliif jirraa waliin jirraa. Like share subscribe comment godhuu hin dagatinaa. Barnoonni keenya kanarraa asumaan raawwataa. Like share subscribe comment gootanii Abdurrii jajjabeessuu hin dagatinaa. Ani abdiidha. Abdurrii Teach Media irraayin isiniif barnoota garagaraa qooda nagaan naa jiraadhaan isinin jaa yeroo gaarii qabaadha.